argaana jibbituu feeto fajjeesii dachee gadi dhiisi. Yooyyaa harka fuunii akkam jirtanii hordoftoota kiyya jaallatamuudhaaf kabajamoo nagaa jirtu. Fayyaadhuma keessan jirtanii anis nagaan jira. Qaxaleen keessanii isheen lakkoofsa 8 tan isin beektanii nagumaa miisin. Abboo komantii keessan dubbisaa oolan ammallee dhufee viidiyoo lammaffaa irratti. Innaa viidiyoo kana keessatti viidiyoo kalee hojjedhe irratti komantii ajaa'ibaan argaa ture. Ani micayyoo matanan jibba jedha namni tokko komantii irratti. Hindi yoo na jibbite ka maal gochuu na laalta. Ofii na laaltu baranii dhufne. Ofuma nama laalanii dhufanii ani micayyoo tanan jibba. Yoo na jibbite dachee fajjeessi dachee gadhiisi. Ani ganaan jiraadha. Ani ganaan isin tas naannaasisa. Amma kuni jalqaba kootidha. Kana dura dhugaa jechuudha karaaktarii wayii keessatti hirmaadhen jechaadha. Warqeen badhaafame qoosa seenaasin. Isin qaaman dhaxxanii miti ani as onlaayiniidhaan karaaktarii wayii edit yoo jedhee badhaasa warqee argadheen ture. Waan sin ajaa'ibu keessaa jechaadha. Kanaafuu an nama hojiiti. Nama guddinaaf deemudha. Nama gara fuula duraatitti kaayyoo qabudha. Nama ijjannoo cimaadhaan tarkaanfachaa deemudha malee nama jechi namaa booddeetti na deebisuu miti ani. An kaayyoo kootirraa booddeetti hin deebi'u. An viidiyoo Abee gadhiisurrallee booddeetti hin deebi'u. Wanni ani barbaadu ishii irratti eeggadha malee baatee dhiifama yoo gaafatte anis dubartiidha. Dubartii akka koo miidhuun barbaadu haamilee ishee cabsuun barbaadu jedhee itti yaada. Itti yaada malee wannumti fedhe odoo natti dhufe ana duubatti nan deebisu. Komantii tokko immoo maalaan kolfe beektan innaante yoo waan hojii hojjettu dhabdee abbaa eebbuu wajjin deemi rafiinaan jetta argameeti abbaa eebbuu haadha eebbuu viidiyoo kana dhageeffattaa laata wahimu moociitii sana. Abbaan eebbuu isiniif haarawa ta'uu danda'a. Isiniif akka gaafii ta'uu danda'a. Namoonni jaarsa namaa jala deemtaatii nama taatetu waa namaan jettanaan jettanis jirtu. Jaarsi namaa barin mi'aannaante argameeti. Namni singilii taate jaarsa namaa fudhu. Hin dhiisin anatu siin jedhe. Singilummaa naa baddu maal baashi. Akka addunyaa singilii balleessuu qabna jaarsa namaa laqqam goone jechaadha. So amma bi'aati eebbuu sinillee haati eebbullee isiniif haaraa waa'een abbaa eebbuuf ana jidduu jiru. Anaaf abbaan eebbuu jaalallee qofa osoo hin taane akka haadha manaaf abbaa manaati. Waggaa dheeraa hojiin turre. Eebbunuyyuu eebbisaan kiyyaa mucaasaati. Morka haadha eebbuun mucaa kiyya eebbisaa jedheetti baase anuyyuu isintu beekne malee ciitii kan. Innaa maala sinii hima abbaan eebbuu buchoon koo jechaadha kennaa ajaa'ibaa wayii naa bitee ture beektani gizee wayii. Isallee odoo isinitti himatiin hafee gaafa tokko nan mul'isaa viidiyoo itti aanu keessatti kennicha san gadiin baasaa jechaadha shigiidhaan jira. Ammoo osoo ittiin qophaa'in gara viidiyoo waraabuu kanaatti dhufe. Samtaachoo lamaanninyaawu. Kazaama namoonni tokko immoo isa obdaa kijiba sirraa fakkaatu. Kijibni maal inni? Kijiba jechuun maal inni ijoollee? Namni hiika kijibaa beektan natti maal? Kijibni maal? Maal jechuudha kijiba jechuun? Takka moo maal naan jetteeyyuu caafii dhana dubartii kan hin muramne san maqaa isaa maal jedhama isinumti barreessaan hin jedhu ati sanaan jettee ati hoo kan dhiiraati. Innaa akkasiniin jedhe dhugaa waan komantii keessaniin itti bohare ani itti naa muddaa dhugaa galatooma isiniin galateeffadha. Namoonni na jaalattan immoo hin jirtan kanuma keessa namni yaada gaarii naa barreessitan jirtu waan ta'eef namoonni ati dubartiidha dubartii akka keemaaf saaxiltaa dhiisi sin lamaan irraa hin bareedu ishiin baate dhiifamaa gaafattu warri naan jettan isiniifan hojjedha viidiyoo kanamu. Innaa dur jedhan durii tokko isinitti himaa namni tokko gaafa ati handaaqqoo horsiistu ollaan kee immoo bineensa handaaqqoo san nyaata horsiisaa jedhan. Kazaa gaafa bineensa handaaqqoo san horsiisu handaaqqoo kee ganama bineensichi nyaata mire. Isin akkasii warri komantii kun kaayyoo koora duubatti na deebisuu hin dandeechan. Waan an godhuufani nama duubatti deebi'u miti. Abee awwaarra duubiti hin dhiisu sirumaa qaamanuyyuu waan an godhuun beeka. Harka salphaadhaan jechuudha. Itoophiyaa baramma yeroo ammaa waan hunda mallaqatu hojjeta. Yoo baate dhiifaman gaafatiin
Obboleessi kiyyallee yaada ishiin dhiisuu viidiyoon ishiillee gadi bahuudha. Kanaafuu iciitii ciccimaa har'a qabee dhufe kana gadhumaa caqasa. Waan takkaa dhageessan hin beekne sooshaal miidiyaa kanarratti. Mee caqaftan mooduman caqasinii osuma viidiyoo gadhumaa laaltanii yaadicha ani karooraan qabadhee dhufe kana. Maaliif jetti mucayyoon kun? Maali yaaddeeti laal? Oduma naan hin jedhin jallisanii koomantii xip gootan. Garuu barattaniittu. Aara sammuu keessan banaannaante seetochi keessattuu dubartoota dadhabne malee warri dhiiraa koomantii akkasii namaan barreessi. Bara kana keessa bar dubartiitu qaanii fixatte. Qaaniin hin jiru dubartoota bira. Dubartoonni qullaa deemuu. Safuu gadachuu. Maaltu sin gashi? Mee Abeen maan dubbanne ishee oduu dhugaa qabaatte maa baatee hin dubbanne natti. Eessan dubbattee ciitii sadiifuu tiifis jechuu hin dandeessu. Baay'ee viidiyoo dhiifama gaafadhu jedheen. Viidiyoo waraabbadheen jira. Naa boostii ta'uu didee naan jetti la. Na sobdi ta'e of sobdi ta'e. Kanaafuu koomantaroochi xanqaq tsandaq jedhame. ከዛ har'a maalan jechuu dhufe beekture. Yaadadhe amma waanan jechuu dhufe. Durana jalaa badee ture as gahee amma yaadadhe maalan jechuu dhufe ijoollee tokkotu koomantaroonni keenya waa'ee Abee malee ati waan haasoftuun qabdui. Achumatti fixadhaa maal gochuu miidiyaatti nutti fiddaree naan jettan jirtu. Isinis dhaga'uu qabdan maali? Dubartoonni riyoota akka Abeen riyaati taate akkana nagoote dubartoonni akka miidhamanillee iciitii akkanaa kun akka jiru dubartoota gara fuula duraatti nama miidhanirrallee irraa akka of xanxanaqaqaniif yookiin irra of eeganiif. Malee dhimmi tokko sinirraa hin qabu. Maaliif asinitti fide maalitti gootu sin oduu kiyya? Dhaggeeffadhaa bas irraa ergaa fudhadhaa. Waan biraa immoo namoonni soofaa barbaadan namoonni uffata aadaa barbaadan Oromiyaa kutaa 11 illee bakka biyya jirtan kamittuu isinii ergisiisa. Keessattuu qimamoonni gola madaam warri kontiraata jirtan warri uffata aadaa argachuu hin dandeenye osoo qalbiin keessan uffaticha hawwitanii jettan karaa ittiin argattan dhabdan ana bira heloo jedha lakkoofsa isiniifan kaan booksii jala jechaadha. Dawwaltanii kutaa Oromiyaa 11 biyya feetan kan jirtan hojjechiisne isinii ergina. Batalay waa'ee kiyyaaf Abeetitti yoon deebi'ee Obboleessi kiyya hin barbaadu jedhe kiloo Abee. Ishiin ittiin heerumaa bakka viidiyoolleen baasina waa hundaafuu bira qaaman bira dhaqeen dhiifama gaafadhanaan jettee jennaan hin barbaadu jedhe. Ifuudhu jedhan fuudha ishiitiif yoomin dhaqee. Duras immoo jaalala ishii hin qabu. Haruma ol ka'ee ishii jaalachuu hin danda'u naan jedhe obboleessi koo. Hin danda'u jedhe. Tallaaq wanni maal falligaatun bakka. Dhiifama bichaa naa gaafattu malee an ishii hin barbaadu. Na bira maal gooti na bira dhuftee akkan dhufne jedhe. Inni ofirraa dhoowwe ani akkaman godhamu. Ishiin immoo dhiifama gaafachuu irra qaamaniin dhaqee dhiifama gaafadha. Kanaafuu wal qunnamsiisii jette inni hin barbaadu asiin dhiisa asiin naqalaa jedhe. Ani akkamin godhame? Mee furmaata tokko na barreessaa isin warri koomantaroota silaa waan arrabaa tana xaafuun dadhabdanii waan gaarii dadhabdan malee waan arrabaa tana xaafuu hin dadhabdanii. Kanaafuu mee yaada kana akkaman godhaa isinii nan mari'achuu dhufe har'aa. Qaatan ishii ciitii baay'ee qabadhee taa'aa ture. Amma garuu marii keessan hin barbaadaa isiniin mari'adheen viidiyoo gadi dhiisa jedheeni yoo didamellee malee odoo isiniin hin gahini osoo dubbiin tun gurra isinis seenin odoo gurri isiniin nyanyaatin calliseen maxxansu. Dhageessaniittu namoonni tokko maati jaarsan namaa jala fiidda warri naan jettan jaarsi nama akkatti mi'aawun beektan baay'ee eebbuu ergan argadhe sammuun kiyya buqannaan argate abbaan eebbuu doktoraadha. Maal wantoota tokko waa'ee illiinaa guddaa irratti akkasumas astasaamee waa'ee yaadaa waa'ee cinqatii cabse innaa waa'ee astasaasabii silkiitu na jalaa kufee waan biraa se'inaa hin cabnesii tarafeera. Na laaltan ta'uun oolu silkii kana ijarran buufatee na ija keessan gadi qabe. Namni ija kee kana ol goote akkatti nama laaltu sun gadi qabe ija kee boloqqee wayii haal isheen kun guli mashallaa kalbi. Innaa abbaan eebbuu na gorsa akkamii akkanaa kennu beektu
gorsa kinoo sammuu hin cinqamini nama addunyaa kanarra waan arge xaafu bootaa hin kenniniif gurra hin kenniniif ati karoora kee karoorfatte san galmaan gahinaan jedhe so yuutuubiin kunillee kana bichaa miti yuutuuba biraallee naqabaa yuutuuba sanirratti garuu waan inni hojjedhu isinittan beeksisa jechaadha yuutuubii sun baay'ee guddaadha viyuun isaallee baalaariin isaallee guddaadha achirratti waa'ee abeen baasu achiin namoota gurguddaatu na beekaa namoota ikoonomiidhaan guddatan akka abbaa eebbuu kan akka maayilubbuufaa jechaadha kan akkasiitiin na hordofaa isin amma taragaaga'aatii koomentii gaarii xaafaa obboleessi koo abee fuudhuun barbaadu naan jedhe isheen immoo dhiifama baatee akka gaafattu jajjabeessaatii baasisaa sinin jedhee wuddoochee yeqimamochee ciao kanuma maalan sinitti haasaa waan bira maal tafeeyyuu koomentii gaarii barreessuun irraa fatina hin alba'inaa koomentii albaatisan